Ani har'a kanan dhufee fi iccitii guddaa tokko isinitti mufidha. Iccitii guddichi simmaa inni ani Ayyuu fi seidon surprising godhe. Kain gallaa salaalumatti na jibbite alaalumatti hin caccabaa galabaanisi lakkii dhugaa kana baafannaa nu taajjabaa alagaanisiin jechoota warra salaalee gaafa aarin garaa isaan guutte daadhii walitti makanii dubbatanidha. Maarree anis mucaan keessan aadaa duudhaa fi safuu hawaasanaa dagadhee waan badee magaalaa ta'ee jiraachurraa waanan beekuu fi waanan danda'uun gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufe koppii link sheer gochuun dagatina horaa bulaa deebana. Sabiratti seidon baay'ee rifataniiru baay'ee aga dhugaadhee jedhanitti aga dhugaadhee wanta kun jedhanitti baay'ee rifataniiru akkasidha. Kana qofa miti wanti biraa mudachuu danda'a iftaatti mudachuu danda'a barumsa irraa fudhachuu sirra jiraata. Warroonni kanarra TikTok irratti na beektan thank you. Warri haaraan immoo na bartan gara dhaqaatti dachoo jedhaatti TikTok gubbatti search gochuun follow na godha asirraan immoo subscribe godhaadhaa hojiiwwan bareedaa hojiiwwan gaarii qabadhee isiniif dhufaan jira. Akkam jirtan fayyaa keessanii ana jira gara rabbii dachoo entertainment. Kuni dachoo entertainmentidha. Egaa akkuma beektan samoona kontentii wayiitiin dhufeen ture. Kontentiin ani ittiin jalqabaa gara YouTube dhufee kontentii kanan turre. Akka tasaa ta'ee gidduutti immoo kontentii kana aad godhee waa baay'ee isaa dhageessiniittu waa baay'ee isaa agartiniittu waa'ee Ayyuu waa'ee seidon agartiniittu. Egaa har'as akkuma kaleessaa iccitii guddaa wayii qabadhan dhufe. Iccitii kana isinitti hima obsaan nafaana turaadha. Mana kana subscribe godha. Comment irratti commentii waan isinitti yaada isinitti dhagahame hundayyuu barreessaa. Itti dabaltanii immoo waan isinitti dhagahame hundayyuu barreessaa isin jechuun barbaada. Egaa torbee kana ajandaa guddaa isiniif ta'ee jira. Ajandichis maa inni ani jaalallee Ayyuuti jedhee viidiyoo isinii hojjedhee jira. Viidiyichi baay'ee deemeera akka tasaa ta'e immoo viidiyoo jalqabaa irratti post godhe private goonanni namoonni baay'een buusanii karaa TikTok karaa sooshaal miidiyaa baay'ee irraa afarsaa turani. Durayyuu ajandaa barbaaddu akka ta'e naaf galeera. Keessattuu immoo namoonni comment irratti dhuftaniitu Ayyuu fi seidon akkasin godhini isaanii bulchisanii jiraatanii jecha turtanii. Atau gaariidha. Warroonni kuni dubbii sobaatti harreessa turtee tagarra dhuftee dubbii sobaatti ati yaaddee dhuftee yaaddee goote warra jettanii thank you dhugaa thank you bakka isiniif galeera waa'ee sooshaal miidiyaa isiniif galeera. Ani har'a kanan dhufee fi iccitii guddaa tokko isinitti mufidha. Iccitii guddichi simmaa inni ani Ayyuu fi seidon surprising godhe. Surprising godhe dhugaa jechuun wanta hin eegamnedha. Ani oduu arganne jettanii harkaan gubatina akkas gochaa nama biraan hin gahinaati. Qabbaneessaati lafa buusaati akkas taddaasaa qati ilaalaati. Seidons Ayyuus tolcheen beekaa jalqaba irraa kaasee isaanitti viidiyoo isaanii sirriitti ilaalaa. Guyyaa jalqaba irraa kaasee maal takka uumamaa ture maal takka guyyaa deelee amma nu jira galeetti viidiyoo isaan post godhan ilaalutti iyyuu baay'een ariifadha. Kontentii isaanii baay'ee natti tolaa isa biratti hojii isaan hojjetan baay'ee hedduun jaaladhaa fi gammachuu deeggaraa gammachuuti iyyuu sumayyaa dabalatee namoota waa'ee isaa hojjetan irratti baay'een jaaladhaa. Isin garuu warri sooshaal miidiyaa fayyadamtanii keessattuu immoo yuutuubaroonni dirty mind hulla bakka isin waanuma ittiin sooshaal miidiyaa kana gootan barbaaddu. Nama ajandaa sini ta'uu barbaadu yaaduma ajandaa aroo fi keessanii fal tokko ajandaa kireet godhaadha. Keessattuu yuutuubaroonni ajandaa fi keessaniif kireet gochuu yaala. Waanuma namni tokko dubbata dhaabbattanii walirraa footanii screenshot gootanii viidiyoo daawunlood gootanii reaction jechuun maal dabbara. Keessattuu isa yuutuubaroota kana amma tokkoon tokko isaanii maqaa dhahee waan baay'ee nama qaanessu dhugaa. Andaandee idea creator uunu content creator uunu ofii keessaniif waa uumuu yaala. Video ni kaleessa hojjetan namoonni baay'een hojjetanii reaction garaagaraa hojjetanii waan naagala waa'ee sooshaal miidiyaa sirriitti waan hin beekuu fi maal barbaacha akkasii hojjetan waan hin beekuu fi asirra wadda rakkoon qabu. Garuu immoo audiensii gaafa jedhu warroonni zalateessanii koomentii barreessitanii yeroo keessan aarsaa gootanii maallaqa keessan aarsaa gootanii as teessanii too aayidiyaa nama laaltanii gaafa namni wayii waa wayiitiin dhufu you have to judge. Akkamitti dhufe namni sun aayidiyaa akkamii qabatee dhufe baay'ee namoota baay'ee ajaa'ibsiifadheera. Namoonni karaa keessaan dubbisan jirtu eessa turtee tamma kana dhuftee namoonni bilbilaa illee bilbiltanii too
akkamitti akkas ta'uu danda'e dhugaadha jettanii identify gochuuf idea sana identify gochuuf karaa isin deemaa turtan baay'ee namatti tola. Kan kanarraa fi garuu waan namni tokko dubbate amantanii warri irraan waan namni tokko dubbate amantanii akkasitti ta'u dhugaa girrisaan ta'inaadha. Baay'ee natti toleera reakshinii waan jiran koomentii waan jiranitti baay'ee tasnaannaa turre isa qofa miti ayyuun baay'ee rifachiiseera isa biratti seedoon baay'ee rifataniiru baay'ee aga dhugaadha jedhanitti aga dhugaadha wanti kun jedhanitti baay'ee rifataniiru ayyuun iyyuu inde ani mucaa kana faana abjuudhaan immoo mucaa kana faana akkamitti akkas ta'e inni hiriyaa kiyya obboleessa kiyya akka obboleessa salaaduudha baay'ee bilbila koo cufadheen ture sammuu kana Doji rufte kashinna nagarre dojitti gaafa shin rufte ndogadha bilbila shigaa fi na bilbiltu bilbila ilaan kaasu ayyuun baay'ee cinqamte baay'ee jechaa turte booddetti ragaru surprise akka ta'e fi beekee akka godhetti meera seedoo illee baay'ee yeman ture yeman irratti baay'ee dhiphachaa ture maal ta'eeti ayyuu bilbila ayyuu caqacaqaa ture ayyuun immoo akka shin naganneef bilbila koo irratti blog godhee irratti jala cufee maal gochaa ture surprise da seedon gaafa dhufee akkasuma immoo ayyuu gaafa qaban argadde immoo reaction isaaniitii fi maal akka isaan yaadan maal akka isaan gochaa turan yeroo akkamii akka isaan torbi guyyaa lamaan kana keessa yeroo akkamii akka isaan dabarsan nasiif kan gaafadha hundaafiyyuu girrisa hin ta'ina wanta gara social media kanatti dhufee fuutanii laxxafuu fuutanii afarsuudhaan dura you have to be identify godha idea dhufe ये content haran kayak create muddamina suuta tasgabba na akkasida ani baay'een keessa na beektu bar tiktok gubbaadhat baay'een keessa na beektu tiktok irratti idea creator nañ የራሴን የሆነ content አለኝ idea one mataa koo danda'an qaba sanumaan gara youtube dhufe duraan sanumaan video one lama sadeen tokko kan dura post godhe ilaaltanii toote Ayyuu man TikTok irraa qabadhu fedhee first jechuuf yaada qabature garuu al tokko girs mureetan girs ngoreera tasaaktoolnya akkasida arra kana qofa miti wanti bara burus mudachuu danda'a iftat mudachuu danda'a barumsa rafrachuu sirra jiraata ni bira maal isin jechuuf hin dhufe amma hojiin koo kana booda dacho entertainment kana booda wanti isin qabatee fu hojiidhuma TikTok gubbaadha jiru asirraa fidisni post godha me waan hundaa koo surprise taatu hojiiwwan haaras qabadhee dhufaan jira waan ta'eef akkam isinam nagaa keessan qaba me commenteerti yaada keessan barreessaa maaltu nutti dhaga'amaa ture maal yaada turtanii namoonni baay'een keessa comment gochaa turtanii yaada kana immoo gaafa dhageessan dubbii nama barbaadu ammoo gaafa dhageessan maal yaadan maaltu nutti dhaga'ame yaada keessan comment gubbaarratti barreessadha kan kanarraa nafe garuu hojiiwwan koo tokkoon mee kanaan dura TikTok irratti dalagaa ture tokkoon isaas fidee nama ta'e si yaadachiisa warroonni kanaan dura TikTok irratti na beektan thank you warri haaraan immoo na bartan gara dhaqaatti dachoo jedhaatti TikTok gubbaatti search gochuun follow na godha asirraan immoo subscribe godhaadhaa hojiiwwan bareedaa hojiiwwan gaarii qabadhee isiniif dhufaan jira akkasitiin girin jedhinaadha ani kontentii mataa koo dandeen qaba seedoo fi ayyuudhaan immoo surprise jechuun hin barbaada ayyuu koo obboleettii koo gaarii obboleettii koo baay'een si jaaladha baay'ee si jaaladha surprise dha akkaatti baay'ee dhiphatte nan beekaa akka baatti baay'ee aarte nan beekaa akkaatti baay'ee miirota to'atamuu dandeenya keessa galtee jeeqamaa turte nan beekaa garuu waa'ee waama social media waan ta'eef yaaddaa inni dhiphatta garuu immoo tarii piraankiidha jettee waan natti yaadduuf murtoo guddaa of akka kaati fudhanne waan hin beekuufidha kanani bilbila koo sirraa cufadhee si ala badeefi obboleettii koo xiqqoo baay'een si jaaladha kanaafuu ayyuu koo obboleettii xiqqoo baay'een si jaaladha baay'een si kabajaa natti aartee ta'ee immoo dhiifama seedoo gaafa yeemanii dhufte wajjin dubbannaa fighting gechallee seen ta'ee na dhoof qophooftee tollee yoo ta'e irratti aartee illee yoo ta'e ani qophaadha siif reebamuu fi wakkaatti sidha usbaadhu wakkaatti nan dhoofne ofirraa hin annaa seedoo koo akkasidha ummatuma social media kanan xiqqoo girgodha dheetan malee hamaa keessan qabaadhee miti jalqabarraa kaas hin beektu na wal beekna seedoo na beekta ayyuu koo na beekta sirriitti wal beekna nuti faamiliidha hundaafiyyuu
wanti ture hundiyyuu kana turedha. Kana booda garuu hojiiwwan keenya hojiiwwan dachoon entertainment karaa kana dhufan hojiiwwan babbareedoon hin jiru. Hojiiwwan sana maal wajjin goona gara fuulduraatti wajjin kaanna mana kana subscribe godhaadha. Dachoon nama TikTok gubbaadhaatti followers 200,000 fi saawul qabudha. Asin immoo nama kaleessa YouTube banee YouTube kun subscribe 2,000 ol horatedha. Kanaafiyyuu mana kana tolchaati subscribe godhaa. Hojiiwwan koo dhaqaatti TikTok gubbaatti daawwadha. Hojiiwwan asiin dhufan immoo argachuu barbaaddoota yeroo hundayyuu notification akka isiniif seenu mallattoo notification sana on godha. Kuni hojii kootidha. Waan ajaa'iba! Oromoo namas babbareedduu hedduu qaba dhugaa waaqa. Baay'ee namatti toltu. Eessarraa dhuftanii akkamitti dhuftanii mee maal fakkaata ayyaana irreechaa? Dachoo dhiira salaalee. Caalee tashoobiin toorama kan inni irraa dhufe. Hojii kootidha. Jibbite alaalumatti hin caccabaa galabaanis lakkii dhugaa kana baafannaa nu taajjabaa alagaanisiin jechoota warra salaalee gaafa aariin garaa isaan guutte daadhii walitti makanii dubbatan. Kunis hojii kootidha. Harree anis mucaan keessan aadaa duudhaa fi safuu hawaasaa. Saniifiyyuu ani jalqabumarraa ka'ee koontentiin ittiin gara YouTube dhufee koontentii akkasii ture gidduudhaan immoo girsin gochuu barbaadan girsin godhee akkam barbaadutti fuudhee girsin godheera. Saniifiyyuu tasgabbaadha. Mana kana follow godhaa. Fayyataa subscribe godhaadha. Walitti deebinaa fayyataa ulfaadha. Sinan jaaladha. Ayyuu seidoo baay'ee aartitti ta'uu danda'a. Baay'ee natti mufattanii ta'uu danda'a. Har'a akkasitti sin aarsuuf hin dhufne miira keessa sin galchuuf hin dhufne har'a kokkolfaan dhufe. Saniifiyyuu wanti nama amma haasaa ture kana fakkaata. Social media waan akkasii qaba. Audienceedhaafis warra YouTuberootaafis ergaa taa'ee yaada. Audience yookaan immoo warroota as jala teessanittoo warroota kontentii hojjetan follow gootanii hordoftanii siniifis barumsa ta'a. Warroota YouTube idea namatti dhaabbattanii idea namaaf download gootanii reaction irratti hojjettanii asii achi kaa'attanii oduu afarsitaniifis barumsa siniif ta'a. Warri oduu dhaggeeffattanis tasgabbaa oduun kun eessaa dhufe akkamitti identify godhaa waan dhufe. Warri immoo ajandaa nama fuutanii viidiyoo nama fuutanii screenshot gootanii maal gootanii tokkostiin ajandaa sobaa gadi ooftanii maddicha oduu dura odeeffadhaame reaction itti dalaguuf dura waan namni dubbatti fuutanii daariitti fuutanii audience biraan ga'uudhaan dura ofii keessaniif judge godhaa akkamitti waan jedhu dura madaalatee gara social media fidaadha. Egaa nuti immoo idea creatoronne yookaan immoo waan namoonni idea wayii finneetu girsin goonu kuni boros waan biraa ta'uu danda'a. Saniifiyyuu warri audiencetis warri YouTuberoonnis of eegaa sirbaa oduu arganne jettanii harkaan gubatina akkas gochaa nama biraan hin geenyaati qabbaneessaati lafa buusaati akkas taddaasaa qati ilaalaati erga sana booda identify argootanii booda irratti hojjechuu dandeessu. Akkasidha. Kun dachoon entertainmentidha. Dachoon entertainment filannoo keessan godhaadha. Wajjin buhaara bashannana. Warroon TikTok irratti beektan beektu manni kun mana bashannanaati. Mana kana booda wantoota gaggaariin itti dhufanii ittiin bashannantanidha. Akka kana dura hojii rifachiisu kana booda sitti deebi'u rifatinaadha. Warra rifattan immoo na of galchaadha. Fayyaa ta'aa ulfaadha. Thank you. Dachoon entertainment wajjin fuuldura keessan kolfa bashannana gammachuu akkas ta'a. Naarina tasgabbaa jireenya keessatti fayyaa ta'aa ulfaadha.